السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتوتا في وردفتوتا كلني تبكم نجيا في ياك نجرتني ججوا يسني ججا وين نرك أبدي سندي هذا بيتنا كم تدوري رتقرتني رتي نجيا في ياك نجرتني سني ججا ورين جارا في بدافي جموجي جرتني تريسنو ورين بيالاتي بيالحيس جرتني تريسنو سلامتان دي توني ربك كده إسينا كيس ججا أكم نجيا في ياك جرتني سني ججا ورين من هيدا سودي غير ركتشا بيلوات إيوتشا ركوبساتشا مدها جرتني سربين إسم برهادا بتدوا إسني قدر جرا إسني دعاني سنجنا جرا ربين ورا isin baasee akka keenya kanatti bobbaatanii bagaltanii qilleensa addunyaa argachuun waan guddaadha jechuudha. Akkasii rabbiin isin cina haa dhaabbatu du'aa isiniif goonan isiniin jaa. Akkasii gaa hordoftoota xiyyaarree wanniin isinii qabadhee dhiyaadhe akkuma beektanitti jechuudha. Waan miidiyaa irra deemaa jiru kanaan isinii qabadhee dhiyaadhe wooma itti jiru kana jechuudha. Waa'ee hajjiitii fi caaltuutiin isinii qabadhee dhiyaadhe wooma beekamu jechuudha. Arraga waan addaatiin qabadhee isinii dhiyaadhe maaliif jennaan wanniin yeroo amma dura tola haasoo jiru waan nagee afaan nagee haasoo jiruuf an micoon tun dhalaadha akka dubartii takka dubartiidhaanis akka dubartummaatti maaliif hin yaadne jeetiin haasee malee caaltuun badii hin qabdu hajjiin badii hin qabu jee waan tola hin haasofne jechuudha hajji si galaa miti saniifuu ati deebitee mika kana keessatti deebitee maal jechuun jirta isin kabajaa hin qabdanii caaltuudhaaf maal gootanii caaltuu yoo gootaniif hoottaadhaati waa godhaa fi jettee roozaa kumachaa jirta. Anaa fi roozaanis badii guutuu waliin balleessin waa hedduu haasofni waan feenes jenne dachillee waliin laayine nillee hamanne nillee haasofni waan jira haasofni waan dhokotameeti miti miidiyaa irra gaddiistan hayyaa akka nama tokkotti isin gaddiis isin deebi'ee nu raasee nu gaafate nuti gaa ol baanee haasofni nuti waa'ee keetti dubbanne isin kan gaddiise sii gaddeebi'ee maaliif akka nu gootan jettee haasofti. Deebi Muniiraan akka nama tokkotti yoo karaa Muniiraatiin kan dhuftu taate jechuudha. Karaa Roozaatiin kan dhuftu taate Roozaan badii takka hin qabdu jaartii ta'e badii qabdu. Maaliif jee na gaafadhu jaartiin ta'e nuuf haasofte akka nama tokko gorsine Roozaan na jaalattee yoo na jaalatte akka nama tokkotti dhuftee haa na gaafattu. Kun waan jaamu miti. Naafisiin badii waliin balleessine badii teenya mul'achuu turrattuu qabe nam tokko irratti hin qabin siif galaa miti. Deebitee ammas maal jette Roozaan abbaan kee kabajaa qaba abbaa isii bakka kana keessan fidin abbaa isii akkasumatti alaajan bikoon nuumi warri badii balleessi abbaan isii nama guddaadha kabajaan achuma nuu kaayi si galaa miti achuma nuu kaayi waa'ee abbaa isii hin kaasin eewwa wanni isiin jette abbaa kiyyan nan himattu wanni jette maaliif eewwa akka nama tokkotti dhuftee manguddummaadhaan nan himatinidha maana gadhiistaadha keessin jette maanu gadhiistaadha si galaa miti mushi isiin takkittiin hin balleessin waliin balleessin anis keessaan jira jechuudha. Mushaan kophanna qabdee isii qofarra badii hin kaayin isiin badii takka hin qabdu anis keessaan jira tahaasonni mistira hedduu guutuu haasonni waan hundi gabbaate yoo mistira keenya harkaa qabaattes mushii isii bichaa qofa gaddista anas gaddiste isiis gaddiste walumaa nu gaddiste jechuudha naafisiin adda baatee hin qabnu naafisiin tokko dhiigaa fi lafee waliin nu gaabbata akka hiriyoo jajjaboo taanillee ni beekta. Akka adwal jala namni ni beekta. Si galaa miti. Badiin nu qabatu guutuu waliin nu qabatti. Wanni ati nu gootu guutuu waliin nu goote jechuudha. Saniifuu ifin irraanfatiin takkittii tan. Waan isii gootu naas ni gootu. Waan isii akkana itti wanni gootu anaas ni gootu. Hajji ati waatu si keessa ciisa. Waan si keessa ciisaa kan hin beektu jechuudha. Tamam. An jaartiti wanni narraan tolol beeban jaartiin isaa badii hin qabdu isaa badii qaba. Isaa kakaasee akka viidiyoo tanaas martuu taanaan akka viidiyoo tanaas gaddistu taanaan isii kakara badii kakaase. Si waa hedduu godhe. Si galaa miti. Waa'ee duka balleessaa jiru si jaartiin ta'e badii takka hin qabdu. Saniifuu if kabajitaa yaaddi akkanaan si arrabsu akkaan andilaammaan tanaa kabajaanii naasoo jiru hordoftoota keenya. Kabajaarra dabree hin jiru kabajaarra hin dabarreen. Kabajaarra dabree waa'ee isaa hin dubbanne waa'ee isii hin dubbanne. Kabajaadhaan hajji akkana haasoo keenyaaf godhuu keenyaaf akkana dhiifamu nu godhu. Jeetiin haasoo jira. Kun tola sitti hin fakkaatin sodaa sitti hin fakkaatin olmaan tanaatti ilmi namaa kabajaa sodaadha se'a. Kabajaa jaalala si haasanii jiru. Kabajaa sodaa sinseen kabajaa jaalalaa sinseen. Kabajaan yaani akka nama tokko waliin nyaanni waliin dalainaaf siif kabajaa godhu jira malee sodaa namaan takka hin qabu wanillee taanaan siif galaa miti. Gama roozaatiin dhuftee taanaan ijatti jedhamee qaroolatti jedhamee taanaan dhufte. Tamam waan balleessine waliin goone waliin haasofne waan waliin goone waliin haasofne nurra dhaabbadhuuti akkana gootanii jirtan jedhee dubbadhu. Tamam roozaa maa akkana tooti maa haasofte maa boochi jettee isii qishniste sanuu isiin boochi gaa waan isii boochisee jira. Maaliif akkana gooteen godhiistaa itti boochi namni garaa walirra laafuu jira. Yeroo san keessatti waan itti hin fakkaanne maaliif na gadhiisa mumkin namni kun gaa jee waa hedduun na dhagaame bubbuleetiin ana eegas booda si gadhiisa isaa falalaa. Saniifuu isiin itti dhagaame boochi garaa narra laaftii fi boochi. Qishnaa jettee boocheette hajji
waatu keessa ciisa nama callisaa waatu keessa ciisaa jira ati callisaa sun miti ati nama badaa nama akkaan waan biroo haasee arrabsu nan waliin ajji kabajaa feeta kabajaa na haasee kabajaa fedhuu beektaa akka manguddoo takkaatti manguddoo nama beektu abbaa feete haa taatu fidadhu qottu na gaafadhu roozaan hin jirtu miti anaatu ka roozaa bu'ee waan roozaa jechuu feetan guutuu roozaa bilbilaan bilbilee waan jiraa guutuu akka manguddoo takkaatti haasa'u akka manguddootti haasa'uu baattaa akka manguddootti akka nama tokkotti haasa'uu baattaa hajji siin arrabsaan. Mushu online irratti miti bikka feetettu siin arrabsan ol baay'eetis waan afaan baalagee afaaniin hin baasin akka ammaatti haasawaa jirtu kan an kabajaan hin dilaan tanaa dilaarraa haasawaa jira kabajaa teetis hin xuine tajaartii teetis hin xuine maaliif nu gootanii tolaan jettee na gaafattee miti an si deebisuuf dhufeetiin jira jeetiin hunu akkana wanni goonee fajji akkana akka nama tokko waliin dhufne haasawoon keenya badii jeesii haasawaa jira amma immoo waan baalagee akkaan siin jee nama baalagee dhiira baalagee akkaan siin jee ona godin tamaam. Roozaan akkana taatee akkas taateetti karaa isii maaliif deemtu? Awwaan inni afaan nagee haasee fi ambar kabajaa sii godheetiin nu lachuu sin arrabsu nu jee tola haasoo jira barni beekan. Jaartii teetti arrabsee silleen arrabsu jeetti. Si galaa miti. Jaartii teetti arrabsaa illee hin jiru. Maaliif anis dubartii akka nama tokkotti akka dubartummaatti fira gaddaa beelaan? Maaliif jennaan yoo nama tokko kana goddaa jiraatu ati dhibee xiyyaanaa beeka malee namni biroo haalaan aan beeku. Si galaa miti. Waan mana kana keessaa hojjetamaa jiru anaa beeka malee namni alaan aan beeku mana waadaa itti oromoo siif galaa miti. Saniifuu mana isiin keessa jiraattuun murteessaadha waan ta'eef akkana dubartiin tun goddaamaa jirti. Isiin tun roorroo keessa jira. Roorroo ati irra hojjechaa jirtu akkana jee caaltuurraa gabbeen haasoo isiisee malee mushi sillachuu tola qabdan jeetii miti. Siif galaa miti. Roozaadhaan dhufte taanaan ijatti jalameen tamam. Jaalattees jibbitees waliin balleessine waliin daleeyne waliin haasoine waliin mana keedhaynee miti roozaa hin tuttuqin roozaan bichaan si tuqaa hin jirtu aan akka roozaas ol bee akkan akkasiisin jechuu hin wallaalleen maaliif nu lachuu nam lamaan si duula jeetiin kabajaadhaan akkan adeebistuuf si kadhachuu jira malee kadhaa hin seen kabajaas tola hin seen tamam hajji adabaduu taa'e dhiiraa miteeti. Dubartii ifittiin fakkaateen dubartiin tunu kabajaadhaan waan haasoitu keessa xiinxaltee dubbii xiinxaltee ilaaltee haasoiti. Amma maaliif dubbii xiinxalee ilaalee micoon tun dubartiidha. Dubartiin tun roorrifamaa jirti. Isaatu kana godhaa jiraa jee waa'ee isii ol bahee waa'ee isii tola haasee. Maaliif akka namummaa kiyyaatti akka nam tokkotti ofirra dhaabbaddeeti. Malee ati tola haasoitee hajjiin tola godhee jeetiin isiinis tola hin goone akkas taanan maaliif jennaan ni beektaa sii viidiyoo sanis marijeeni viidiyoo sanis gadhiistan sa wal mari'attaniiti miti viidiyoo gadhiistan ana gadhiifate viidiyoo an gadi hin dhiifan hajji adabadhu taa'uu baannaan immoo gaafa booda qorii wajji nyaanne waada wajji nyaanne sanis si qabaa beeka qorii wajji nyaanne san si haa qabdu waan biroo wanni siin jiru yoo amma immoo irra tarkaanfattee viidiyoo roozaan marturratti kabajaadhaan haasee. Kabajaadhaan haasa'uu baannaan immoo kabajaadhaan haasa'uu baannaan akka manguddoo fidadhu nurratti haasa'e. Manguddoo na bira fidadhu bikkaan jiru na barbaadi. San haasa'uu baannaan immoo anaa fi ati jechuu bikka jiru wal barbaannee wal bira dhufnu tamam. Nisiif galaan telefoona cufatteefis mana kee wallaaleeti miti. Roozaan akkuma jettetti roozaan narraa fagoo jirti. Na bira hin jirtu miti. Isiin na bira jiraachuu baattus akka nama tokkotti dhufeetiin bikkaatti jirtu si gaafadha. Garuu keessee hin kukkutin. Namni wal kabaja malee waliin sodaatu. Tamam ndageessaa miti akka dhiiraa ta'e dhiirti kabajaa qabdi dhiirti kabajaan dhiiraa heediidha itti oromoo kabajaa dhiiraa firraan buusin dubartii hin ta'in dubartiin waan haasoitu laallachaa haasoiti nun akkeessin nun akka bachacheetii jettee waa hedduu hin haasayin viidiyoo teenya irratti waa hedduu hin haasayin adabadhuu taa'e si gadhiisee miti si gadhiisee bar viidiyoo ana gadhiisee moroosaa gadhiisee viidiyoo gadhiistan deebitanii maaliif na komattee jettee ol baatee haasoite wanni si komannee wanni kan inni haasoineef akkana jennee haasoine viidiyoo isinii gadhiisee akkasii miti takkittii tana qofa hin dagatin hajji takkittii tana qofa hin dagatin warreen akkana wal kabajnee wal jala yaaneef waliif kabajnee keessa wal qusachaa keessatti maaltu haasawamaa jiru dhiirri warra wanni haasoo kun if laallachaan hin jira jee haasoo keessatti wanni haasoo if laalladhaa haasa'uuf maaliif ni beektaa qorii waadaa ta'u wajjin nyaannee fi ta'u wajjin dalaynee akka obbolummaatti walii ida'amne saniitu if duuba na deebisaa jira malee sodaa keessatti hin fakkaatin nama sodaadhu nama niin kabaja malee sii galaa miti. Wal kabajnaa miti akka kabajaa takkatti kabajaan nagaafattee miti kabajaan maaliin isin irraa balleesseetti akka viidiyoo duraa gadhiistetti wanni nurraa balleessitee hin jirtu akka dubartummaa dhuftee mucoon tun badii isin nutti himatti haasooinee jannisiif wanni baane ragaa baane wayii si dho'isin hin haasooinee dho'isin viidiyoo fi wanni keenya guutuun lafa ta'a si dho'isuu hin dandeenyu si kaatuu hin dandeenyu haasooinee janne haasooinee maal feetaaya haasooinee kottu uleedhaan shafshaf godhi nu gaafadhu akkas taanaan. Uleedhaan shafshaf gootee nu gaafachuu feetaan koo shafshaf godhiiti maaliif haasooitan jee ana gaafadhu niin jiraa miti roozaan sirraa fagoo jiraattus anaa si bira jira bakka roozaatii bakka anaatu na gaafadhu
hajji dhageesse dubartiidhaati ati dhiiraa mi dubartiidha akka dubartiitti dubbiin nyenyi goote dubbii xiqqoo fi lama guddoo qabattee hin deemiin fiinta qabdi dubbii namni wal kabajaa waan jaamanta kan qabdu isiin eewa maa hin gaafatin isiin jetti maa hin gaafatin anaaf isiif taanaan abbaan isii anaafis abbaadha isiifis abbaadha abbaa keenya akka taatanii wallaatte ijoolleen tun akkana dalagaa jirti narraa dhoorki maa hin jeen maa ollaa irra nu gadhiista dhageeffattee viidiyoo san maa isatti hin geessin maaliif ollaa irra gadhiista viidiyoo san chaanala keetirra maaliif gadhiista naa himee tunuu badiidha badii ta'e takkitti tanaa hin irraanfatin hajji adabaduu taa'e ollaa irratti eegaa wal gadhiisu taate adabaduu taa'e nuti akkana si dhiinee akkana si lafa keenya laal nuti dhalaa wal kabajana gizee keessaa utaallee immoo akka si boonus ni beektaa miti arraba dhalaarraa akka hin hafne ni beektaa miti dhalaan akka ati kan wal godhattee hin deemne si boonutti garuu kabajaaf si dhiisu jira malee qofa uffattaa miti ati qofa uffattu san kabajaa qofa uffattu san kabaji namni qofa uffatee deemu ta'e ni kabaja qofa yoo uffachuu feeti anis qofumaan uffadha siif galaa miti anis qofa odaan uffadha qofa uffattee deemtu tan garuu akka dhiiraa kabaji mush akka dubartii uffattee deemtu kabajaa dhorkitaa sii galaa miti akkasi saniifuu kabajaa firraa dhabdee amma booda waan kalaxaa waan jecha arrabaa waan nu tuqa waan nu haasoytee akkana miila kee dhuftee arraabta jettee na roozaadhaan miila kee dhuftee arraabu miti dhuftee dhiifama siin gaafatu si dhufee miila keenya irra jigee miila nu qorraabee dhiifama nu gaafata malee maaliif jiina gaafadhu akka itti siin deebisne laali maaliif jennaan ni beektaa si ha viidiyoo gadhiise si ha deebi'ee nu gaafate nuti badii takka hin qabnu yoo akkas feete inuma akkas barbaade badii teenya sirra si amananii badii takka hin qabnu badii inuma hinumaa hin qabnu badii haa qabu si akka badii qabda siifin hima akkamitti badii qabdu takka viidiyoo si gadhiise isinii piraank godhee nu gadhiise lama si deebi'ee maali isin godhe roozaa fi kuulanii akka narraa haasawaa jiranii isin viidiyoo namni haasa'u guutuu guyyoo fuutanii piraank gootanii nu gadhiistan duba ilmi namaa akkamii wajji jiraatu booda yoo akka hiriyaatti mana tokko keessa huccuu yaafannee waliin rafnee qulla nu gadhiistan ka'a viidiyoo akkasiisan qabda mistira keessaniin qaba keetti akkasitti caaltuun nu huccuu yaafatee taa'u takka immoo nu qullaa taa'u nu waraabdii qabdi sayyoo qabaatte sodaa takka hin qabnuti kaayyoo keenyarra nama iftuu deebuu miti waan takka xaaxaa hin qabnu tamaam hajji caaltuus atis akka jaarsa keetii namni kun mana hojii galtaa miti kabajaa isaa qabachuu walla dadhabdee miti waan inni si godhu isin jau godhaati wanni lame dubartii nuti dubartii dejeetinan waa'ee keetii kalaxa hin haasa'u jee si kabaja jiraa caaltu kabajaanan si kabajee arraan tana caaltuun fayyaalettidha miskiinaa micoon tun akkana hin gootu jee si kabajaa jirtu tana ofirratti wallaalin jaarsa kee lafa qabuu baannaan immoo ol bahiiti akkana jiifirraa buqqaa siyaasa haasa'uu beekuu baannaan immoo namni haasi cinaa ta'a haasirraa haasa'u tamam yoo haasa'uu dadhabde jechuun nama if cinaa kaayiti akkana jii namni haa turjumaanis irraa ta'u nama aarsitanii kam hajji kabajaa fi godhe yaaqi waan namni haasa'u namni si kabajaa fi godhe kabajaa wallaallaan immoo ol baanee wal baxaabbatanaa beekiga yuutuuba kanarra wal baxaabbatu yoo wal baxaabbatu wal baadillaa kottu wal bahin baadilli si baadilla nutiisi haay maal siin jenne baalaga siin jenne akkanaa akkasii siin jenne nuti maal siin jenne hajjiin akkana inni akka nama tokkotti haasoo inni siin jenne haay ajaa'iba qabaa inni kaaddaatiyo akkasii jechuudha viidiyoo isinitti hin dheeressu waa'ee gurbaa kanaa yoo haasoo inni isaa hin dhumu jechuudha takka lama inni irra deddeebi'ee haasoo ooluu dadhabne akkasii hordoftoota kiyya hangam viidiyoo biroo takkee kana gayaa khayrii qabadhee isin dhiyaadhutti viidiyoo biroo inshaallah viidiyoo biroo akkamiin akka dhufu ni ilaala inni na saaxileennaan niin saaxile inni na kabajennaan niin kabaje jechuudha akkasii aaranii waa hedduu haasoo jiran jechuudha maaliif kalee fi kana kabajaaniin haasaweef kabajaaniin akkana qabar waan hin tola haasee fi tola hin haasawan amma booda siin arrabsol bee kamirraa laalta kabajaan beekwana akkasiin isin injaa hordoftoota kabajamtoota kiyya hedduuta kan isin jaaladha hedduuta kan isin kabaja anga badiyoon qabaadde yoo muka kana keessatti waan mufannamuuf wal facciisaa kan hin dubbadhu taate yoo isin badii dabre yoo hajji badii dabres koomantii jala naa barreessa koomantii jalatti yaada keessa na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaa yoo munan badii qabaadde ankaayyoo hiyyarra nama fituba deemuun waan fadan haa gaddisanii waan fadee haa gaddisu wajjiis taa'ee caaltuus ta'e abbaan fadee jechuudha maaliif kaayyooti yeef duraan yaadamaneef booda yaadu waan kalee dabre yaadu waan ganaatti deemuu yaadamane guddina fuula dura hiyyaati yaadamane waan ganaa dhufuuf inuma hiyyaatiif duuba deebi'ee jechuudha akkasi kaayyoo hiyyarraaf duuba nan deebistu waan feete gaddisti waan feete goote na sodaachisaa oltus onlaayiniitii waan feete rool bahee haase nan dakaloon siif galaa miti hajji akkasi hanga viidiyoo biraatii walitti deebinu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftoota isiniin jaaladha nageenyaa tura